Waldorgommii liigii kubbaa miilaa Oromiyaa dubartootaa kan bara 2015 magaalaa Galaanitti kilaboota 9 hirmaachisuun gaggeeffamaa jira. Dorgommichi ramaddii lamatti qoodamuun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, ramaddii A jalatti bulchiinsa magaalaa Wanjii, bulchiinsa magaalaa Adaamaa, bulchiinsa magaalaa Bishooftuu, aanaa Dugdaa Maqii fi kolleejjiin Select ramaddii A jalatti yoo argaman, Amboo Goolfiifaa, Gadaa Roobalee, Akkaadaamii kubbaa miilaa Aanaanimii fi bulchiinsi magaalaa Bishaan Gurraachaa ramaddii baa jalatti argamu. Haaluma kanaan taphoonni ramaddii baa jimaata darbe kan goolabame yoo ta'u, Amboo Goolfiifaa qabxii 9 sadarkaa tokkoffaa, bulchiinsi magaalaa Bishaan Gurraachaa qabxii 6 sadarkaa lammaffaan tapha walakkaa xumuraaf darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Taphoonni ramaddii kan xumuraa ramaddii A guyyaa har'aa kan gaggeeffamu yoo ta'u, kolleejjiin Select bulchiinsa magaalaa Bishooftuu waliin, bulchiinsi magaalaa Adaamaa bulchiinsa magaalaa Wanjii waliin taphoonni taasisan hawwiin eegama. Ramaddicha irraa bulchiinsi magaalaa Bishooftuu taphoota 3 taasiseen hunda injifachuun qabxii 9 walitti qabachuun taphni tokko osoo isaa hafuu sadarkaa tokkoffaan tapha walakkaa xumuraaf darbuu isaa yoo mirkaneeffatu, aanaan Dugdaa Maqii taphoota 4 taasisee keessaa qabxii 1 qofa argachuun dorgommichaan ala ta'eera. Ramaddicha irraa kolleejjiin Select, Adaamaa fi Wanjiin marsaa itti aanuuf darbuuf carraa kan qabanidha. Liigii kubbaa miilaa Oromiyaa dubartootaa kan bara kanaan kilaboonni tokko amma arfaffaa ba'an naannoo Oromiyaa bakka bu'uun shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaa bara kana dorgomuuf kan darban ta'u. Kaayyoon dorgommichaas sosochii hirmaannaa dubartootaa gama kubbaa miilaatiin jiru cimsuu akka ta'e itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa Obbo Firoomsaa Laggasaa himaniiru. Akka waliigalaatti Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa kilaboota liigii dhiirotaa fi kan dubartootaa gurmeessee dorgommiiwwan gaggeessaa turuunsaa ni beekama. Keessattuu hirmaannaa wajjin wal qabatee hirmaannaan dubartootaa akka kan dhiirotaatti gaafa ilaallu baay'ee gadaanaadha jechuudha. Ammallee kan bara kanaallee ilaalle hirmaannaan jiru sadarkaa dhiirotaa wajjin wal bukkee qabnee ilaalle gadi bu'aadha jechuudha. Egaan bulchiinsi magaalotaas godinaalee kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Haa ta'u garuu akka federeeshinii keenyaatti koree hojii raawwachiistuu waliin ta'uudhaan gadi bu'uudhaan sadarkaa aanaaf magaalotaatti abbootii qabeenyaatti gadi bu'uudhaan hojii bal'aa hojjechaa turreerra jechuudha. Hojiiwwan hojjenne kana keessaati magaalota hunda bira geenyee kilaboota 10 argachuu dandeenyeerra jechaadha. Kanaaf kilaboonni kun keessattuu aarsaa guddaa kaffalanii kilaboonni yookiin sadarkaa aanaatti baajeta malee akka isaan bakka kana dhufan ni beekna jechaadha. Kilabiin dhiiraa magaalaa tokko irra jiraatan kilabiin dubartootaa akka jiraachuu qabuu fi dabalataan immoo guddattoonni akka jalatti jiraachuu qaban kallattii keenya jirra jechuudha. Keessattuu yeroo baay'ee wanti nu mudatu baajetni biiroo ispoortiitiif ramadamus ta'ee galii walitti qabamu kan dhiirotaatiif oolaa jira jechuudha bal'inaan. Kanaaf sadarkaa Oromiyaatti kan dorgoman kilaboota 90 olidha. An dhiiraa jechuudha kan dubartoota gaafa laallu gadi bu'aadha jechuudha. Federeeshiniitu gadi bu'ee hojjetee akka isaan hirmaataniif dirqamatti ilaanne ta'eeti hirmaannaan suniyyuu kan hafu ta'a jechuudha. Kanaaf baajanni ispoortii kan dhiiraatis kan dubartootaatti ija tokko ilaalamuu qaba. Inni kun xiyyeeffannoo hin qabu jechuudha sadarkaa magaalotaatti jechuudha. Sadarkaa godinaaleetti inni kun xiyyeeffannoo qabu. Sosochii ispoortii gama maraan akka naannoo Oromiyaatti jiru kan jajjabeeffamuu qabuu fi naannolee biroof illee fakkeenya gaarii akka ta'e hoogganaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo ባይሮት ጥላውን ዱበተኒሮ ኖርማሊ እንደ ኦሮሚያ ክልል በዚህ በእግር ኳሱ ላይ በእግር ኳሱም ብቻ ሳይሆን በሌሎች ስፖርቶች ላይ ያለው መነቃቃት የተሻለ እንደሆነ ገነዘባለሁ። በተለይም ባለፉት በፌዴሬሽን ቆይታዬ እየተመለከትኳቸው ከሌላው ክልልና ከተማ አስተዳደር በተለየ መልኩ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ውድድሮችን ለማካሄድና በስተመጨረሻም ደግሞ የሊግ ውድድር ለማካሄድ የሚካሄድበት መንገድ አፕሪሺየት ማድረገው ነው። በተለይም ፌዴሬሽኑ የኦሮሚያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚወስደው ኢኒሺዬቲቭ መልካም ነው፣ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄን እንደ ሌሎች ክልሎችም እንደ ተሞክሮ ቢጠቀሙበት አሉ